Obbole wannira kan dubartii ta'u kan gamaa gamana dhihoo fagoo taa'u salaamtaan koo qilleensa irraan si naga'u assalaamu alaykum wa rahmatuhu minhu wa barakatuhu min Allahi ta'ala arganne ergamaa jaala yaa rabbii ol tahee waa hunda gararra موتي موتو وني الدنيا خيرا يا الله رحمة ابن كيني سبرا عدد مخلوقا برا وبهارا رحمتك قارين جنة والرا عجرات يوم نبي كينيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام وبوليا كن جالتمو في كبجمو har'as baga qophii sagantaa boonsaddiin tiyuub yookiin gara chaanaala keenya boonsaddii tiyuubitti nagaan dhuftan qophii keenya marsaa dabre keessatti waa'ee komparaatiif riijinii yookiin immoo muqaarinaatiif adiyaan akkuma laalaa turre har'as harkitee marsaa kurnaffaa qabannee isiniif dhiyaannee dhufne tole kaa har'a maal barannaa ka jiru gabaabinatti wanti nu har'a barachuu fi isin na wajjin na hordoftanii hubachuu qabdan waa'ee ergamtoota yookiin immoo rasuultota yookiin ambiyootaati. Inna dabre keessatti immoo qalbiin teessan akka yaadattuu fi akka qayyabattuu fi waa hubatte jee kan abdadhu waa lama barannee turre jechuudha. Wanti nu barannee turrellee kitaabni rabbii isa kami qur'aana moo matsaaf quddusiidha waan jiru laallati turre. Tole kaa kitaabni qur'aana jedhamu hamma dandeenye sila ragaan isaa waa lakkaa'ameen dhumu hedduu ta'u wajjiin qabxii muraasaa fi ijoo ta'e tokko hamma rabbiin nu laaffise irraa kitaaba rabbi biraa buufamaa ta'uu isaa rabbi biraa ammoo harkitee karaa ergamaa kabajamaa jibriil yookiin gabri'eel jedhamuun alayhi salaam karasiin karaa ilma namaarraa caalaa ilma namaa nabiyyanaa muhammad salawaatu rabbii wassalaamu alayhi karasitti buufamuudhaan isaan irraa karaa sahabaa isaanii dabruudhaan akkasuma dhaloota irraa gara dhalootatti osoo hin jijjiiramin kana jechuun osoo ittiin dabalamin osoo irraa hin rifamin guyyaa har'aan tanaa dhufee nu bira gahee amma guyyaa qiyaamatti rabbiin isa tiisee kitaaba turuudha jechuudha. Kanaafuu kitaabni kun akka warreen harkitee hubannoo bal'aa hin qabne warreen immoo harkitee iftaana jedhanii if dhaban tokko tokko odeessanitti jechuudha. Kitaabni quraanaadhaa kun kitaabota irraa koppii ta'e miti. Dubbiin koppii hin taane dubbiin rabbuma biraa dhufte dubbii silaa koppii taate wal fakkaatti wal akka hin fakkaanne ilaallee jirra jechuudha. Warri harkitee mushrikoota yookiin immoo warreen akkasitti waaqa qofa jedhanii waaqeffattoota jechuu dandeenya yeroo dubbatani bu'uurri amantii kamii duraa'u amantiin dursadhaa fi dura argamee jee amantii mushrikoota yookiin amantii waaqeffannaa paanganizimiidha jechuudha. Akkas jedhanii amananii amantii kanarraa ammoo amantii yuudizimii yookiin immoo jiduuzim jedhamutu amantii yahudatu argame jedhanii amantii yahudarraa ammoo amantii kiristaanatu koppii ta'e jedhanii amantii kiristaanarraa amantii musliimaatiif koppii ta'e jedhanii amantoonni kunneen guututu aadaa warra dhiyaa fi wanti akka jedhan san osoo hin ta'in amantiin musliimaa yookiin kitaabni musliimaa kun koppii miti jechuudha. Kanaaf ragaan illee immoo harkitee sorsii garaagaraa keessa deemtanii dubbisuu dandeessanii kitaabni baayibilii jedhamu eega nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ergamee kara ganda akhiraa kutee amata 200 booda hijiraarraa yookiin immoo amata 800ffaa yookiin bara 800ffaa keessa akka lakkoofsa harkitee warra dhiyaa yookiin warra milaadii yookiin immoo Gregorian kalendaritti waggaa 800ffaa irratti afaan arabaatiin barreeffame jechuudha. Koppii waan ta'een qabu. Waa'ee quraanaa gabaabinatti ilaallee jirra kitaaba akkamii akka ta'e har'akaa gamana as haa deebinu. Gamana as haa deebinu karamitti deebina yoo jettan har'a qophiin qabannee isinii dhufnee fi hubachuu qabdan waa'ee ergamtootaa yookiin ambiyootaa yookiin rasuultotaa jechuudha. Maaliidhaaf harkitee tartiiba kanaan deemaa jirra akkuma beekamu namni islaama ta'e kamuu ni beeka. Arkaanni imaanaa wanni imaana nama raggaasisuu fi mirkaneessu islaama nama taasisu arkaanni imaanaa jaha jechuudha. Arkaana jahan keessa arkaanni duraadha rabbitti amanuu akkuma ta'e waa'ee rabbii hamma tokko silaa lakkaa'ameen dhumu wanti samii fi dachii tanarra jiru guutuun rabbii mirkaneessaa waa'uma rabbii dubbata nama xiinxalee aqlii qabu yookiin sammuu qabuuf san hamma tokko laallee turre eeganaa itti aansinee immoo waa'ee maleekotaa guyyaa biraatiif ni laalla amma immoo wanni erga laallee turre waa'ee kitaabas wanni laallee turreef
kitaabni rabbii biraa buufame rabbiin uumaa waa cufaa ta'uu laalle jira jechuudha. Rabbiin uumamaa miti. Kitaabni rabbi biraa bu'ellee kitaaba akka kitaabota uumamtoonni nu harka keenya jiru kitaaba keemistirii, baayoloojii, fiiziksii yookiin immoo argitee kitaabota seenaa harka keenyaan katabamee dubbifamuu miti. Kitaaba argitee gayru makluuqin kitaaba ta'e jechuudha. Kitaaba argitee makluuqan ta'in dubbii waaqaa ka ta'e dubbii waaqaa ta'uuf immoo argitee dogoggora tokko kan qabne akka ta'e ilaalle eegasii immoo waa'ee ergamtootatti as deebinee har'a wajjin laalla. Tole ka waa'ee ergamtoota kana jalatti wanti nu laallu ergamtoota jechuun isaan eenyume jinniirraa ergamammoo namarraa ergamammoo waan biraati wannummaan ergamaa jedhamu maleekaa waan jedhamu addaan laalla. Ammallee immoo eenyutti ergamanii eenyutu isaan ergee maaliif ergamanii yookiin immoo argitee viizhinii yookiin immoo galmi isaanii maaliif ergamanii gosa kamirraa ergamanii eenyuuf ergaman waan jiru wajjin laalla. Akkasitti kana ka wajjin laallu ta'a. Tole waa'ee argitee ergamtoonni eenyu waan jiru mee wajjin haa laallu dura. Ergamtoonni kaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkatti nu ibsetti ergamtoonni hedduu jira jechuudha. Ergamtoonni rabbii waan cufaa uumee guujee eega uumee jee waan fedhe uumee wantoota sanniin akka ramaddii malutti ramadee jira. Ergamoonni bebbeekamoon garuu rabbiin maleekarraayis ergamaa godhetti filatee hojii akka dalagu itti kennee ramade jechuudha. Namarraayis immoo ergamaa godhee filee barsiisaa ilma namaa akka ta'u namatti ajaje jechuudha. Kanaafuu ergamoota maleeykota guyyaa biraatiif kaannaa gama ergamaa namaatti tasaa deebiin. Ergamtoota ilma namaatti ergaman namarraa ta'anii dhala namaa ta'anii namarraa kara namaatti warra ergaman jechuudha. Tole ka isaan kuni ergamtoonni kuni nama moo waan akkamitti waan jedhu nama yoom ergamanii maaliif ergamanii ifumaan sobanii immoo nuti ergamaadha jedhanii lakka akkasii miti. Ragaa nama amansiisaa fi gahaa maal akka ta'e wajjin waliin laalla jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana yookiin immoo madaala hangaa waa kamiyyuu ka ta'e wanti kamuu ka isaan madaalamu yookiin isa keessatti kalaallamu jecha isaa yeroo kamuu itti dabalamee irraan hirrifamne jecha guutuu ta'e naqsiirraa kana keessatti yeroo dubbatu waa'ee ergamtoota akkana dubbata jechuudha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Warri Rabbiin kitaaba isaa kana isin barsiisee isin hubachiisee jee akkasitti banattanii dubbisuu dandeessan. Warri immoo harkitee waa katabuu fi dubbisuu dandeessan afaan Oromootiinis kitaabni qur'aanaa hiikkan isaa hiikkamee jira toora rabbiitu ulamaa'ota keenya rabbiin jazaa haa deebi'uu fi sallaaluu dandeessan. Warri immoo harkitee amantii kana hordofnellee immoo afaan Oromoo waan beektaniif afaan Ingiliffaa afaan garagaraati yeroo teekinooloojiiti moobaayila keessaa appilikeeshinii qabaachuu dandeessan bantanii ilaaluu dandeessan. Mee waa'ee ergamtoota suuratul Ibraahim suuraa Ibraahim yookiin boqonnaa 14 basmalaa 14 lakkoofsa 9 irraa kaanee hamma ayata 12tti haa deemu. Tole na wajjin tura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربين كنوا أكنا جاء سبحانه وتعالى سورة إبراهيم آية سقلت فرت يجو ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ألم يأتكم سلة سنتهن أفنى نبأ أدون يوكي سينا الذين من قبلكم ورسين دور جراجات رني نبيت ربون كينيا دور جرات ربوتا كينيا دور الله أكسمت جراجات رنجتو سنتهن أفنى قوم نوح أمن يوكي قوم يوكي توتي نوح نبي الله نوح ترجم وين سينا إساني سنتهن أفنى وعاد أمة نبي الله هود ترجم وين سينا إساني سنتهن أفنى وثمود أما اللي أمة نبي الله صالح عليه السلام الترجمة سنتين دفنجا ربي سبحانه وتعالى قرآن كيسة سنتين دبتمني سنتين أديفمني واي سانمي هيوتا سينا وفنجتني قرأتني رجيسني يا ربي والذين من بعدهم أمس والرئيسان بود جرو سينا إساني مي سنتين دفن سنبرن جينيا يا أمة محمد يا دلنا ما حرمتنا الدنيا كان الرجل جاء ربي سبحانه وتعالى لا يعلمهم تقولهم بيكو إلا الله ربي ملي واي ساني قوتهم قوتو تكيسة قبوه كيسنين بين هدو جرجا واي ساني الرا واي ساني ميسني يبسو جا ربي سبحانه وتعالى وقولهم جاءتهم إساني تلوفته يوكي مؤلفا رسولهم إرقمتون إساني الراتا أنمنك إساني ترقمي جرا بالبينات رقائف قلال إرقماتهم إرقمان كم يجو بزي إرقمي ربي برا إرقمو لف معجزة يوكي مو عادة دراني كيسة تواني مولن نوان أركتس إسان چالي إرقمو إساني جفتو رقاق قبتين دفجتو اتلوفني ترانيجا فردوا أيديهم إسان موجودان تلوفني جان فردوا ديبسني جران أيديهم قبا إساني ديبسني جران كرامت ديبسن
kara fi afwaahihim kara afaan isaanii deebisanii namuma akka keenyaa kan nyaatee dhugee ka waan adda addaa jirutu ergamaadha jedhee nurratti olaantummaadhaaf deema akka zaniitii qoflaa fi seeqachaa turanii jira waqaaluu ni ji'a warri harkitee waaqeffattoota takkaan mushrikoota warri aadaa abboota keenyaa malee hin beeynu jiru akkam ji'a innaa kafarnaa bimaa ursiltum bihi nuti kafarree jirra dinnee jirraa waan isin ittiin nutti ergamtan wa innaa lafii shakkin nusinuu isin shakkuu jirra mimmaa tadcuuna waan isin ittiin waamtan خالق tokko malee hin jiru ilmi namaa cufti nu harkitee hundeen isaa shanyiin isaa aadami galti tokko jettanii itti nu waamtanii rabbiin illee tokko karaan jireenya illee tokko jettan kana shakkinee jirraa nuti karaa abbaa keenya malee hin beeynu of taana jedhanii of dhabanii jira kun rabbiin ilayhi muriib shakkii qabna mamii keessa jirraa nuti janje qaalat ugu kana kunoo ambiyoonni warri itti ergamanii dhufan warri isaanumarraa اترجمن مال جنيني قالت رسلهم ارجمتون اترجمن جانيني أفي الله شك فاطر السماوات والأرض سرب سمي في دجي ومكيست سليسل شكيك أبدني جراتو بساق يستي أكمت ستين أمني قباس نومي قباس جراتو سقباس أجيس قباس كاسة كان أركتني توحيد سائسة تقوم سو أكمت دبدب قالين لججل أكمت ديم نتلي أكمت نم أمن رجاك بتمان سنين فاجرة واتوك سنين رافلت جفتوف ترى سسام وسنكسار سباسي سنقوسي سنين تلومني أجري كن رب بربانا جاني وامنجا يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم وأن نسوام نف ربي سنيارا رموف دليتي سن الرافي جانيت واما ترني رقبتون وامنجا أمس دعي وكر ربي الرواما بفما كان وام جرا ويؤخركم أما اللي أكسل ترسيسو إلى أجل مسمى حالا غارد أن قطرو يرو سني مرتاي كيست نمني كم وركته يرو ربي دو اتمرتي سبر دقيقة تكاتشين دبرو أصل لي راهي رفمين موسى جيسو هندندو كتب ربي فيما ربي تملي أكمته نمو نبيك جتشو أكا حال غارين سنجراتشسو قالوا إن أنتم إلا بشر وكنا مال جنين إن أنتم إلا بشر إسن نمو ماكا كينيتي نما نياتا نيويدن مثلنا نما فكاتا تريدون نبربادن إسن أن تصدونا إسن نبربادن نجلسو نؤركو بربادن عما كانوا يعبدوا وانا اركتيت أن يعبدوا آباؤنا وانتوتا أبانك ينجبرن إريتش أبانك يإريفتو malka abbaan kiyyatti bahu jibicha abbaan kiyyaa akka fedhe qalatee nyaatu ayyaana abbaa kiyyaa abbaa maarroo kana dhorkitanii akkas janiitii karanas waaman jaa ugu kana maal janiire fa'atunaa bisulxaani mubiin ragaa qabatamaa mee rabbi biraa ta'u takka rabbii nusi wajjin dhufee nutti agarsiisu malee nuti isinirraa hin qeeballu takka ammoo harkitee maleekaa wayi rabbii si wajji haa ergu ji'an jee ugu kana ambiyoonni maal jechaanii turan warri harkitee ergamanii turan قالت لهم رسلهم نبيون نجانيني ورساني ارغمتون ربي برا ارغمني برسيسون مال جنين ان نحن الا بشر مثلكم ندغ من مؤك كيسني نما نياتي دغ نما جيرين اك كيسني گگيفت علمان قمنا هذا وراق قمنا نما اك كيسني تسمبر كربي نمو فيلتي وننو ارغف جن ولكن الله غرو رب يمن تولا اولا ارجادا نچالچ سيني رجچو على ما يشاء ابا فدر caalchisa min cibaadii gabroottan isaatirraa yookiin immoo warra uumerraa walirra caalchisa jechuudha. Nuti illee fakkeenyaaf fobbeena ilmi namaa cuftinu nuti illee uumama rabbiiti. Loon illee harreen illee uumama rabbiiti. Ana amma namni tokko harkitee akkamitti ambiyoonni ergamtoonni kunniin narra caala yoo jee ana akkamittiin harreerra caala jee of gaafachuuti fakkeenya. Rabbiin na caalchisee jira harree tola rabbiiti. Anarra illee immoo nama biraa caalchisee jee beekumsaan dandeettiidhaan ga'umsaan filee jee beekumsa isaatiin hordofuu karaa qaceelaan hordofuu qaba malee ati nama akka kiyyaata akkamiin na barsiifta namni jee barsiisaa tokko kutaa gaafatu hin jiru jechuudha. Eeka rabbiin harkitee gabroottan uume kana isaa cufa isaatiiyyuu wantoota uume kana walirra caalchise. Uumaan rabbi biratti akkaan caaltuu fi guddoon uumaa maleekaatii fi uumamtoota biroorrallee uumaa ilma namaa caalchisee kabaje. Abbaa kabajaa of dhoorke malee nama keessa illee akkasumas sadarkaa namoota ta walqixaa jira ka walirra caaluu jira akkuma beeknu fi akka arginu jechuudha. Kun immoo yeroo ammaatti illee saayinsiidhaan irra gahamee jira namni akkamiin wal caalaa oguu ka jedhamu taate IQ waan jedhamu tokko fudhadhaa ka sammuu namaa ittiin teesti godhan. IQ jechuun the ability to learn, to understand, to think a logical way jechuudha. Dandeettii barnoota qayyabachuu, dandeettii waa hubachuu, dandeettii waa wayii loojikaaliidhaan karaa loojikiitiin xiinsammuutiin yaaduu nama waliin qixxaatu IQ namaa jedhamee harallee irra gahamuu jira. Kana eenyutu bifa kanaan osoo hin baratin duratti IQ namaa wal dabarsee kennaatti kennee uume waaqa jechuudha. Bifuma kanaan warri IQ guddaa argatan itti gaafatamummaan isaanii guddaa.
warri immoo IQ'ii xiqqaas qaban hamma qaban san irratti gaafatamuudha. Kanaafuu rasuultonni illee warreen IQ'in isaanii ilma namaa keessaa garmalee guddaa ta'ee fi rabbiin guddisee kennee fi badhaasa nuuf kennee jedhanii itti dhufan jira. Wamaa kaana lanaa annaatiyakum nusinitti dhufuu hin dandeenyu jedhanii jiran biyyoonni kunniin warreen beekumsaa fi dandeettii qabanii rabbiin filee ilma namaa akka barsiisaniif waa'ee tokkummaa rabbii karaa qaceelina ifatti garsiisan file kun akkana jedhanii jiru kun waa takka qabannee isinitti dhufuu hin dandeenyu ragaa fi muujizaa qabatamaa qabannee isinitti dhufuu hin dandeenyu illaa biiznillah ayyama rabbii keenyatiin malee jedhanii jiru. وعلى الله فليتوكل المؤمنون warri rabbitti amanee jee rabbuma irratti haa hirkatu wamaa lanaa allaa natawakkala ala Allah nu harkitee rabbi irratti hirkachuu dhabnee wanni nuti irratti hirkannee jiraannu hin jiru waqad hadaana dhugumatti karaa qaceelumaa karaa islaaminaa karaa isaaf masakamu isaaf ajajamu isaaf bitamuutitti nu qaceelchee jiraa jedhan akkana jedhanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala uguhim wala nasbiranna alaa maa adaytumuuna waan isin azaanu gootanii isin ittiin amantii teenya nu harkatti qeessitanii arrabsitanii karaa abbaa keenya irraa nu jalliftan jettanii uleen nu tumtanii nu darartanii nu cinqitanii waan adda addaa nurraan geessan kana azaa isin nu gootan kana ni obsinaa wa'ala Allaahi falyatawakkalil mu'minuun namni rabbitti amanee gabbi dhugoomsa rabbi irratti haa hirkatu ji'an jee waa'ee ambiyoota rabbiin nuu hima kana kaa waa'ee ambiyoota siniif gale ji'eetiin amana kana ji'eetiin yaada jechuudha. Kanaafuu ambiyoota rabbiin akkatti ilma namaa keessaa akkuma harkitee IQ'in namaatu wal caalu warreen IQ'in dandeettiin bilchinni isaanii qarummaan isaanii guddaa ta'e ilma namaa keessaa waan maltuun rabbiin filee kenneefi akka harkitee rabbiin osoo amma asitti dhufee kan barsiisu taate dandeettiin ija keenyaa qaama keenyaa kun rabbiin arguu miti maleekaa tokko arginee akka inni jirutti arginee laaluu hin dandeenyu ni gaggabna jechuudha. Waa'ee kanaa Nabi Muusaa rabbi gaafatee ture Nabi Muusee ka jedhamu alayhi salaam jechuudha. Yaa rabbi mee of na harkisiisi jennaan mee kara gaaraa laali xiqqoo isii yoo gaarri kun ifa kiyyarraa hafe na harkitaa jeen ugguu rabbiin ifa hanga qaawwal ilmee keessan ifa xiqqoo takka gaararra mul'isee jiru gaarri dakkaan ta'e wakarra Muusaa sa'iqaa Muusaan achi gaggabee kufee jechuudha Nabi Muuseen. Kanaafuu iji duniyaatu ampuuliin takkaayyuu dandeettii vooltii isii baattuun ala yoo ifaan paawuriin alatti dhufe akkuma gubattu nutillee ni gubanna ifa rabbi isii arguu hin dandeenyu rabbiin nuuran ifaan marfamee jira tabaleekatu arguu dandeenya. Kanaaf rabbiin maal nu godhere namuma nu fakkaatu akka keenya nyaatee bulee jireenya akka keenya geggeeffatuu fi jiraatu kasammuudhaan nurra bilchina obsa qabu dandeettii qabu waa cufaan argitee nama guutuu ta'e ergee daandii isaa akka nu barsiisu nutti garsiise ambiyoota jechuun kana malee ambiyaan tokko yookiin ergamaan tokko kaayyoon inni ergameef namarratti ol ta'ee nama dhiitee nama gabroomsuu fi miti akka warri immiyyeefaa jedhan ka warri harka muree harma muruu sanii miti jechuudha nama bilisa baasuudhaaf gabrummaa jala kanaaf ergaman jechuudha. Tole waa'ee kana hubattan jeetiin amana hayyee kaayyoon isaan ergamaniif maali ambiyuma kamuu mee jarri ergame kana maaliif ergee jedhi kuni kaa namni amantii kiristaanaa qabuu fi namni immoo kitaaba wayii katabatee qabu kamuu waa'ee ergamtootaa yookiin nabiyyootaa wal nun falmisiisu jeetiin amanaa ni amananii ergamoota garuu waa'ee isaanii keessatti wal dhabuu malla garuu immoo warreen amantii hin qabne warreen amantii harkitee seera aadaa yookiin seera uumamaatiin bulan yookiin waaqeffattoota yookiin immoo afaan arabaatiin mushrikoota jedhaman jechuudha. Isaanii baay'eetti ulfaata akkamitti namni akka keenyaa nu keessumaa bahee waan jiru kan ibsa boodee jira jechuudha. Namni kun tola rabbiiti namni harkitee nama dandeettii qabu barsiisaa jala taa'ee irraa baratta bifuma saniin ambiyaallee waan inni karaa rabbii irratti gorsu irraa barachuuf irraa dhaggeeffachuu qabda. Kaayyoon isaan ergamaniif maali? Rabbiin mee nama akka keenyaa nu keessa baasee maaliif nutti erge? Maaliif karaa isaan jala akka deemnu nu ajaje? Karaa isaaniitiin malee karaa kiyyatti dhufuu hin dandeessan. Isaan fayyina karaadha qaceeluma maaliif nu jee? Karaa jannata isaaniin argattan maaliif nu jee? Rabbiin ogguu himu jechuudha suuratul Ibraahim boqonnaa 14 ayata takkaffaa irratti ogguu himu bismillahir rahmanir rahim alif lam ra alif lam ra jee hiikaa fi muraada isaa rabbuma subhanahu wa ta'ala haqiqa beekaa kitaabni qur'aana jedhamu kuni anzalnaahu yaa Muhammad gama keetitti buufne yaa ergamaa kiyya jedhan rabbiin subhanahu wa ta'ala ilayka gama keetitti buufne litukhrijan naas akka ati baaftuuf akka ilma namaa baaftuuf cufa ilma namaa dhala ilma namaa ka bahaa dhiha jiru kaaba kibba jiru gurraacha adii kuushii fi seemii fi haamii fi cufaa ukaa yaafitu warreen ta'e kana guutu akka baaftuuf min adh-dhulumaat dukkana keessaa jechuudha. Wallaalummaan dukkana jechuudha. Wallaalummaan dukkana wallaalummaa keessaa dukkana shirkii keessaa akka baaftu ila nuur garaa harkitee ifa garaa harkitee beekumsaa garaa harkitee sammuudhaan dagaaguu qaceeluu garaa ifa islaamatti akka baaftu bi'idhni rabbihim
izni rabbii isaaniitiin hayyama rabbiitiin baha jechuun namni dukkana keessa rabbiin nu cufaa dhala ilma namaa dukkana keessa ifatti haa baasu ilaa siraatil aziizil hamiid karaa aziiz karaa jabaa karaa rabbii injifataa jabaa ammas karaa rabbii faarfamaatti akka waamtuuf kaayyoon ergamtoonni ergamaniif gabaabinatti kana ilma namaa dukkana wallaalummaa dukkana rabbiin cinaa namaaf gabra ta'u haa ta'u dhagaaf gabra ta'u haa ta'u maleekaaf gabra ta'u haa ta'u nama akka isaatiif haa ta'u wan tokkoof rabbiin akka gabran taane nu dhorkee jira jechuudha. Akka gabran taane gujan akka ajaje akka maal jechuudha akka tajaajilaa hin taane rabbumaaf qofa akka tajaajilaa taane rabbiif qofa akka gabracha taane bullu jechuudha. Kanatti nu ajaje jechuudha. Kanaafuu namni namaaf gabra ta'ee jiraatu dukkana keessa jira jechuudha. Namni dhagaa waan harka ofiitiin boce lagaa bishaan kanaaf gabra ta'ee jiraatu dukkana keessa jira. Namni maleekaa gabbaree waa isa gootutti fakkaatee ammalaa miyyee jedhee keessoo dubartii fa'aa akkana jedhu dukkana keessa jira jechuudha. Dubartii haa ta'u dhiira haa ta'u wanni gabbaramu hin jiru. Akkasitti rabbiin harkitee ifa keessaa akka ifatti akka nu waamuuf ambiyoota nutti ergee jechuudha dukkanarraa kara ifaatitti. Eegana ammoo gosa kamirraa erge ergamtoota. Kunillee keessa'uu ka nama harkitee waa'ee gosummaa garmalee keessatti miira tole ka waa'ee harkitee gosummaa takka ammoo sabboonummaa ofii sabummaadhaan akka malutti yoo namni harkitee saba ofii gosa ofii waa'ee ofii dubbate rabbi sii kenne kennaa badhaasa dubbattu qaanyillee hin qabu cubbuus miti yakkas miti kennaa akkaas miti haa ta'u garuu miira galmalee keessa garanii akka miira waa fidanii addunyaa kanarratti namni miira keessa galuun bu'aa fidan jiru nama obsaa fi tasgabbiidhaan deemu qofatu fide maaliif kanaafuu rabbiin harkitee gosoota uumee fi waan uume kana keessatti nama harki gosa miidha hin qabu saba miidha hin qabu haa ta'u namni harkitee waan faallaa rabbii wanni harkitee toohidaa fi karaa tokkummaa rabbii kana qabachuun barbaachiseef gabaabinumatti gabrummaa makhluuqaa yookiin uumamtootaa jalaa ka dhagaa haa ta'u ka mukaa haa ta'u ka namaa jalaa bilisa bahanii gosni kanaa fi gosni saniitis wal qixxaate sabni kanaaf sabni saniitis wal qixxaate nu cuftinuu sanyiin namummaa keenyaa nama ta'uun keenya tokko wal qixxeedha jee garuu immoo gosni adda adda ta'uun keenya kabajaa yookiin immoo bareeduma keenya jee akka waliin deemuuf jechuu akkanatti sammuu keessatti hubachuu qaba jechuudha. Mallee nuti faa namoonni gargariin zabana kana nuti harkitee addunyaa kana dursine jedhanii shayxaanarraa uumamne illee warra jiru jira. Na'uuzu billaa min daalik kanarraa rabbiin maganfanna rabbiin nu haatiisu jechuudha. Waan akkana illee himachuu hin feenu jechuudha. Shayxaana jechuun jallataa mormaa fincilaa jechuudha. Ka rabbiin illee waan rabbi jee dide nuti warri waan akkanaa nu himullee nu arrabsuu jira malee gosni keenyaa fi sabni keenya maqaa kana himata jee nama nu naannoo kara daaroo rabbuu kana jedhanii jaarsa maraata tokko argame haa ta'u waa'ee isaa akkasumatti haa dhiifnu waan rabba barbaannetii miti innis garuu immoo osoo dhaabbatee irraa bareedanii fokkifti dubbiin jechuudha. Nuti amma isaa deebinu tole kaa gosni harkitee ergamtoonni keessaa ergaman gosuma harkitee Israa'eloota keessa takka Araboota keessa yookiin immoo harkitee warreen adii keessaa ergaman immoo gosa Oromoo keessaa namni ergame jira. Wanni jedhamuuf deebii akka quraanni itti deebisu laalla jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa deebii kanaa yeroo laatu waa'ee harkitee ergamtoonni ergamuu kana. Ergamtoonni rabbiin yeroo ergee jirutti jechuudha. Ergamtoonni nabiyyii Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dura jiran cufti isaanii isaan nabiyyii boodaa ta'uu wajjin cufti isaanii gosa yookiin qawmii isaaniitti ergaman. Qawmii yookiin gosa isaanii yookiin saba isaaniitti qofa ergaman jechuudha. Kanaafuu yeroo saba isaaniitti ergamuudha nutoo saba amma dubbataa jirru kanatti ergamaan tasumaa ergamee laata quraanni kun waa'ee sabuma harkitee warra adii fi wanti kana keessaa faarsa hogguu jennu rabbiin harkitee maal jaa gabaabinatti hogguu nuu himee jiru maqaa walii galaatiin jiranaa speaking hogguu nuu dubbatu suuratu ra'ad boqonnaa 13ffaa ayata 7ffaa irratti wali kulli qawmin haad cufa argitee uummataa gosaafuu gosa harkitee asirra uumamtee jirtu tana innaa dur keessatti yeroo dabarsita keessatti qaceelchaa yookiin ergamaa daandii sii qaceeltu barsiisaa waa'ee rabbiitiin walitti sii fiduu fi daandii rabbii sii qaceeltutu jira jira. Akkasumallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee kanarraa hogguu dubbatu jechuudha. Suuraa Naxalii yookiin immoo suuraa Kanniisaa jedhamuun kan beekamu boqonnaa 16ffaa ayata 36ffaa irratti walaqad ba'atnaa fi kulli ummatin rasuulaa أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف ما أمتها يوكي قصها في سباب سبب الموتى كي ستي إرجنت ترجع إرجما رسوله
Oromoonis sabaaf sablammoota addunyaarra jiran keessaa takka jechuudha. Sabni biraatis bifuma saniin saba jechuudha. Nu keessattuyyuu eenyu akka argameef wanti laaluun ni danda'ama. Ergamuu immoo kitaaba Rabbii caalaa kitaaba nama hin qabnu ergee jira namuufuu jechuu Rabbiin gosa gosatti jechuudha. Ergee jira. Maaliidhaaf ergamtoota kun? Ani ibudullaha akka argite isaan Rabbi gabbaraniif. Ani ibudullaha akka Rabbi gabbartaniif Rabbuma qofaaf tajaajila akka taataniif isaaf galateeffata akka taataniif isa cinaa waan qabnu. Gabra namoota akka hin taane gabra dhagaa mukaa jinnii dhiisii akka hin taane. Wayitanii xaaguutu waan Rabbi gadi xaaguuta yookiin waan jajallaa karaa Rabbi irraa nama baasu cufaawuu akka baqataniif erga jaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ammas ka as deebinee baay'inni ambiyoota ergame kanaa'uu meeqaatamii mee xiqqooshii maqaa nu dha'uu dandeessaa hoguu kanaan je'amu taate siniif hin je'a jechuudha. Eessarraa siniif je'a waan ergamaan keenya salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi sahaabaan isaa Abu Zarr al-Ghifari ka je'amu gaafate radiyallahu anhu warda Rabbiin isarraa haa jaallatu deebiseef yaa ergamaa Rabbi nabiyyoonni dura ergaman meeqa je'ee hoguu gaafatu jechuudha. Ergamaan Rabbi salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi baay'inni isaanii nabiyyoonni na dura ergamanii je'anii ana wajjin walumaa galatti 124 laal ganda tokko miti ergite aanaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Uummata akka duriititti namni 124 erga Rabbiin jechuudha ambiyoota walumaa galatti. San keessaa immoo rasuultota argitee warra heeraa fi seera haaraa fidatee gosa isaanitti ergaman meeqa erge 313 erge jechuudha. Nagaa fi rahmanni Rabbii cufa isaanii irratti haa jiraatu. Isa keessaa immoo Qur'aana keessatti maqaa dha'uudhaan kallattiin kan Rabbiin nu dubbate subhaanahu wa ta'ala nama 25 akkasumatti immoo 25 keessaa inni boodaa fi dhumaa ergamaan tokkollee ka isa booda hin jirre ma'alaa nabiyya ba'adaa jechuudha. Nabiyyiin tokkollee mallaa nabiyya ba'adaa ergamaan tokko ka isa duuba hin jirre nabiyyana Muhammad salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi akka suuraa argite suuratul Ahzaab boqonnaa 33 aayata 40 irratti dubbatu jechuudha. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. محمد الكتاب إرجما بودا في أمراتي أكجيجت إرجما أمرات ودربين إنسان إرجمتون نكونو طالعان كيس جراني مثلا كنتوشي كيس يوفر إنما ما شاف أسترفا جامي كجرو جرا ما شاف كوني واي سني لالة الرمالة كته ورما كتب فادي إنه يروى ما كان مود برتون اللي نبيجي تاني جنيفا وردت جميع مجرا يسوع تون إرجع منابن إرجته واي كي جاي مجيجي سنكسي هاديرو أكرم متسي مالك كته سفو ني بيتاني دبرتين سفو أكمل كقبضو إيري سفو اسمه بربادو سفون دبرتين را درنا كبريدو ربين جرو إرجمتون إرجع قوتو نساء إيرتو نفو بسجدتو إيرتو قوتو وما أرسلنا من قبلك واحد إرجع سدرة من قبلك إلا رجالا نوحي إيرو تاركتيت واي وكمو بيسيسا قونو مالي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يوهم بيكي يوز سنيفهم قلي ورن بيني إيرو قفة وكا إرجع ربي سبحانه وتعالى واي سينا درا قرات راجع يجو كنافو واين كان فكاتا كيتان مو حرانتن يرو هر الدنيا نكويس جرو جارة دقدمي توقفا كيستي the century of science and technology jamu kana keessatti rabbiin eenyu erke hubuu jedhamu suuratul anbiyaa boqonnaa 21 lakkoofsa 107 irratti jechuun wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin rahmata addunyaatiif malee sin ergine je'ee nabi Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi erge. Akkamitti namni tokko qofti addunyaa tanaaf gahuu danda'a hubuu ka jedhamu taate ربي نركته وصنو درا هنو من درا أكا الدنيا تون تكنولوجيا كم بلته العالم كالقرية واحدة كار عربون دجانجتو الدنيا توني أكا أركته جنت تكاتا تجرتي أستني وأنا أمريكا رون كيس جران داون نسان سيد داوة عربو تستيد داون نسان سيد داوة وال لا لجتو أكا منا تكا كيس تبتي كنافو إرجام كنا كوالجو ربي يرون أكنا وان أفبيكو إرجما بودا إسا تقوقفا الدنيا تنارك نتمو من نساء ورتاني دعوة جيسون نور جراجتو walumaa galatti kaa cufti dhala namaadhaan dhugaa qeebaluuf sammuu banachuu qabna jechuudha. Hirriin harkitee rabbii wallu dabarsee wallu caalchisee tokko jibbee tokko ofitti aansee osoo nuumin namoottu tola oofee fi arjummaa itti oole qaba. Arjummaa sana akka nu ooletti immoo yoo ittiin bahin ni komatamna ni gaafatamna jechuudha. Cufa ilma namaa eega kabajee uume wantoota lafarra jiru kana wallazii khalaqa lakum maa fil ardi jamii'a waan lafarra jiru kana cufaa tajaajila dhala namaatiif akka nu tajaajiluuf nu uume jechuudha. Hogguu kana uume jiru rabbiin
dantaa isaatiif natti hajamee na uume yoon isa gabbaruu baadhallee isa miidhafaa kajee sobamullee jiraachuu danda'a namoonni tokko tokko akkasitti gurguranii rabbiin sitti hajameeti miti natti hajameeti mi kan uume waan fedhu uumuu waan danda'uuf fa'aalun limaa yurid waan ta'eef nu uume eega nu uume tola kana nu oolee waan cufasaa akka nu kaddamaniif nu uume immoo nuti galata isaa galchuuf isa faarsuu fi isa abbaduun dirqama ta'a yoo kanan ta'in immoo wala in shakartuun لأزيدنكم يو سن فارستن سنيفين إدعاء وان سنيكن نرتمز ولا إن كفرتم يو ددنمو إن عذابي لشديد إن الله لغني عن العالمين نمنا الكتاب دي واني سمير اتفاقات ربين عالم الرادوريس نمنا الكتاب وان غاري دلغيفس وفما في نمني كرا حق الله قبط وفما في نمني حق الله بلالفت وفما ميدا نمني ميدون قبو شوف علمان نمات نور كتاب كرا أنبيو تافي كرا إرقمتوتت أكا أفتن كرا برسيسوتاتين سنين جدا والفاتحة غلطوما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم نقال نافترا فياتا. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.